Yoya shamar kafune kuno shamarran keenya Samiiraan akkana nu wajjin jirti miidhagne jechuudha. Ilillii qabannee abaaboo qabannee haadha mana gooticha artist Haacaaluu Hundeessaadha. Haadha wabii simachuudhaaf deemna. Bakki itti argamnu biyya Jarman magaalaa Munich magaalaa Mushin terminal tuurratti argamna. Yeroo gabaabaa booda isinis kan nu hunda kennaan wal qunnamti taati. Imalli kun imala ega gootichi abbaan manasii artist Haacaaluu ajjeefame booda haati wabiidha. Yeroo jalqabaatiif imala gara biyya Awurooppaa goote keessa kan jalqabaa biyya Jarman jechuudha. Magaalaa Munich jechuudha. Mee Samiraa akkamitti simachuudhaaf eegaa jirtanii? Wallahi afachuu dadhabee waan keessatti natti as baatu goota isiin Haacaaluu Labbeessaa tuma Haacaaluu keessaa argaa jiru. Haaceen hin duune ni jira. Isille arra biya wallahi gaafa haacee kasi madde arra isi waan jechaan natti hanqatamu waan kana sochii obsi guyyaan arra ishiidha wala gallus guyyaa boo'ichaati miti isii daranuu jajjabeessuu qabna. Egaa kaakuno akkuma argaa jirtan qeerroon magaalaa Munshin akkanatti baatee jirti kuniin qeerroo haadha wabiidhaa simachuudhaaf dirree kanatti argamanii akkuma argitan kuno Dr. Awwala Loofanis Abduu Qaadir Abbaa Jabal artist Hirphaa Gaanfuree faan hayyoonni Oromoo nu jidduutti argamu isaan simachuuf deemna jechuudha yeroo gabaabaa booda jechuudha. Kanaaf haga isaan dhufanii ammoo nu eegaan ammoo obsaan akkasiin nu eegdan abdii guddaa qabna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf qeerroon teenna lafa dhedheeraa bakka fagoorraa dhufantu jira. Ijoolleen heddiraallee dhufaa jirti. Akkasii egaa haati wabii yeroo jalqabaatiif imala isiin gootu biyya Jarmanii hawaasni Oromoodhaa qeerroo fi qarreen jaarsoliin hawwaliin ijoollee xixiqqoon gaafa guyyaa dilbataa wal argaan kenna furti magaalaa Noomberg irratti ta'a. Dokumantarii gooticha artist Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf hojjetame. Isa sanis kan wajjin ilaallu ta'a. Haadha wabiis daranuu sabbarsiisuu jajjabeessuu Haacaaluun ammas ni jira. Maqaa isaatiin faawundeeshiniilee dhaabbatan akka lubbuutti horru akka umrii qabaatu jajjabeessuudha. Isiin hojiilee tola ooltummaatiin hojjechuudhaan waldaa kana dhaabdee faawundeeshinii isii kunis daran jabaachuu qaba. Isii jajjabeessuu qabna jechuudha. Isheen dhugaa dubbachuudhaaf haati wabii yookaan ammoo kiyyaan Haacaaluu dubartii jabduu fakkeenya namaa taatu. Tankutannoo qabdu jennoo qabduu fi kaayoo abbaan warra ishee yookaan ammoo Haacaaluun irratti wareegame kaayoo Oromoo ta'uu hundaati. Kaayoo Oromummaati jechuudha. Dhugaa Oromoo haqa Oromoo waan hin dhoksineef onnee leencaa waan qabuuf waan onneen irra dabarteef saba isaatiif nama quuqamu nama gartee rakkataa Oromoodhaa beelahaa Oromoodhaatiif jireenya isaa guutuu jiraachaa ture nama saba cunqurfameef sagalee ta'e. Dhugaa dubbachuuf Haacaaluu yoomuu ni jiraata jechuudha. Onnee saba uummata Oromoo keessa hardhagaa haadha manaa artist Haacaaluu haadha wabii simachuudhaaf dirree xayyaaraa magaalaa Munichitti argamna. Akkuma argaa jirtan hawaasni keenya qeerroo fi qarreen asitti argaman irra baay'anii kan akka Dr. Awwala Loofaa nu jidduutti argamanii isaanis nagaan nu dhufanii jiran nagaan isaan simannee kan akka artist Hirphaa Gaanfuree faa jechuudha. Kunis akkuma argitan artist gamtaa bulloo olaanaadha. Artistiin biyya Jarman horattee leenjistee qabdu keessaa gameessa keessaa isa tokko. Gameessa isin jedhu gamtaa bulloo olaanaa. Mee akka artistii tokkotti Haacaaluun artistii Oromooti. Artistii qofa osoo hin taane inni qabsaa'aadha. Qabsaa'aa yeroo jennu qabsaa'aa dhugaa qabsaa'aa goota onnee belbela qabu nama gartee dhugaa fi haqa uummata kanaatiif falmaas ture irrattis dhalatee kaayoo sanarra guddate kaayoo Oromummaa san kaayoo saba isaa san galmaan gahuuf nama wareegame haati manaa isaa immoo kaayoo inni irra wareegame san lafaa kaastee galmaan gahuudhaaf carraaqaa jirti. Mee akka artistii tokkotti arragaa haati warraa isaa dhufaa jirti haati wabii dhufaa jirti maaltu si dhagahamaa akkamitti simachuuf si qophiirra jirta? Egaa isa kanatu irraa softee fixee wanti nuyi asitti argamneef egaa sagantaa dhimma dookumantarii dhimma weellisaa qabsaa'aa Haacaaluu Hundeessaa irratti qophaa'e irratti biyya Jarman irraa jalqabee agarsiifamuuf jedhu kiyya Haacaaluu har'a biyya Jarmanii kanatti argamti. Kanaafuu simannaadhaaf dhufnee as jirra. Isa bortoo boruma laallaga.
galatoomii akkuma argaa jirtan gaa hayyoonnis artistoonnis nu gidduutti argamu amma daqiiqaa muraasa keessattis kan isaanii wal qunnamnu ta'a kanaaf Haacaaluun yoomuu onni Oromoo keessaa ni jiraata kaleessas dhugaa Oromoo odoo lallabu haqa Oromootiif odoo falmu diinni isa nyaate nuti ammoo dhufan kun olaan dhufanii jiranii gara isaanitti isinii deebisaa haati wabii dhuftee jirti jechuudha. Haati wabii kunoo akka isin argaa jirtan kana nu gidduutti argamti jechuudha. Imimmaantu nu qabee gaa numa obsina gaa kunoo haatiyaa kunoo haadha wabii nagaan buutee jirti baga nu dhuftee haadha wabii jennaani dhugaa dubbachuuf nutis imimmaantu nama qabaa maal godhan numa obsina dhugaa dubbachuuf dubartii jabduu uummanni Oromoo qabu keessa ishee takka uummanni kennaa kunoo shamarran kennaa dubartii jabduu Dr. Awwala Loos addeefaantu simachaa jiru. haadha wabii darra fiqarreen biyya Jarman ishee akkana simataa jira. Kami nafsir manggo. Haadha wabii dubartii jabduu nu gidduutti argamti dhugaa dubbachuuf qalbiin nu cabee qaruun nu jaanu. Dubara jabduu si bursa kan si kan bursa si kan Fatia fekte. Fatu bursa kan kunooti haadha wabiitii faantu galatoomii baga nagaan nu dhufte baga nagaan nu dhufte. Kunoo hawaasni kennaa qeerroo fi qarreen Oromoo biyya Jarman akkanatti soorii isaan simatee hawaasni kennaa galatoomu haadha mana guutaati. Kunoo akkanatti isaan simannee deemaa jirraa amma gaa bakka isaan qubatan geessina jechuudha. Hawaasni kennaa dhugaa dubbachuuf guyyaa nadhaa kun guyyaa akka namatti ulfaatu yoo fagoo ta'ettanii ilaaltan akka salphaa isin fakkaachuu mala garuu namni isii argee nama Haacaaluu arginumatti fakkaata baay'ee nama onni nama dhaata dhugaa dubbachuuf obsuunis nama rakkisa. Abduu achi deemanii Abduu kunoo kabajamoo Dr. Awwala Loos artisti Phagaan Furee faanis hawaasni kennaa biyya Jarman qeerroo fi qarreen akkanatti isaan simatanii dubartii jabduu dhugaa dubbachuuf namni ni bu'aa isiin akka garuu namni hin boonne
nama jajjabeessiti dhugaa dubbachuuf kana kanaaf kabajamtootaaf jaalatamtoota kennaa dirree xayyaaraa keessa amma bahaa jirra. Okay. Rabbiin obsa nuuf haa kennu. Dhugaan Haacaaluun ni baha. Haacaaluun kan du'e Oromoo hundarraati. Dhugaa Oromootiif haqa Oromootiif jedhee ajjeefame. Badiin inni dalagee yakki inni hojjete tokko illee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf hunda har'a ammas borus iftaanis Haacaaluun onnee saba uummata Oromoo hunda keessa ni jiraata. Abbaa Zaaraa isa jira. Fatuu. Okay, amma simannee jirra. Simannaa gaarii. Okay. Yaa connectionin gidduun narraa bahee gaa kunoo kan biraas kunoo ni jira. Artist Hirphaa Gaanfurees nu jidduutti argama. Simannaa ajaa'ibaa ture. Yaa hawaasa Oromoo biyya Jarmanii fi haala simannaa simee maal jetta kabajamaa kenna. Dhugaa rabbii artistii keenya qabsaa gameessa ganama. Lubbuun jiraate kanatti arguun keenya waan guddaadha. Mucayyoonis nagaan nuu galtee kanaaf akka jirtanitti gammadaa. Bakka isheen uftutti hundatti immoo simannaa gaarii godhaafi hin jira. Galatoomii artistii Hirphaa Gaanfuree galatoomii baay'ee galatoomii. Egaa kaa siree kenname maal jetta? An wallahi imimmaan qabachuu dadhabee beektaa yeroo si arge isiin jabduudha yoo akka namni hin boonne gartee maal goota si galee yaa'u isiin amma kaayoo inni irratti wareegameef san qofa galmaan gahuudhaaf dubartee onnattee hidhattee mudhiisi lafaa kaate jechuudha. Kanaaf akka isheen ammoo kaayoo isaa san galmaan geettu abdii qabna. Kaayoo isii ammoo galmaan gahuu keessatti ammoo birmannaa uummata keenyaa birmannaa saba keenyaa barbaaddi. Kanaaf Oromoon hundi birmachuu fi qabaa ishee kana cinaa dhaabbachuu qabaa jajjabeessuu ni qabna. Dirqama qabna isin jenna. Haacaaluun keenya nu jala wareegame isii tana nu dhiisee deemee jira isin akkuma namni hundinuu Oromoon guutuun arguu sabboontu isin har'a shamarran dhiira taatee waan Haacaaluun bakka hin gahiin isin bakka hin gahuudhaaf har'a kana tattaafattee Yurooppin jennee biyya keessa kan namni hundi argaa ture sani rabbummaan isii umrii nu haa dheeressu ijoollee isaallee nu haa guddisu waan nu qabnu amma isii fi ijoollee masiiti inshaallah bakka jirru guututtuun hundi hawaasni keenya guyyaa dilbataa akka nafne isheen gaa Boorana keessatti dhagaa bu'uura manneen barnootaa keessatti jirti manneen barnoota maqaa Haacaaluudhaan moggaafamanii faawundeeshinii qabdi faawundeeshinii isii kun faawundeeshinii gargaarsati. Warroota gartee yatiima fa'aa ijoollee barnoota mana barnootaan barachuu hin dandeenye kan dabtaraa fi qalama bitachuu hin dandeenye nama gartee humna hin qabne umriidhaan illee deeman gargaaruudha faawundeeshinii isii kuni. Faawundeeshinii isii kan jiraachisu ammoo nuti uummata Oromooti. Uummanni Oromoo harka wal qabannee isii cinaa haa dhaabbannu haa jajjabeessu nuuni onnee itti haa goonu hamilee itti haa goonu isin jechuu barbaada. Isaanis waan dhibaniif iddoo gartee isan qubatanitti booda wal agarra nu faana bu'aa isin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Amma imalarra deemuu waan qabnuu fi Oromootiyaa jajjabaadhaa isin jechuu barbaada. Konkolaataa kenna gubbaa jiraami? Haa deemnu gaa gubbaa. Kootta gaa. Kenna jala jira kennis bira jira. Ma achuma jira achi kaastati ma? Kootta. Kootta as jira konkolaataan. Okay. Esa namba katiro restoranti de. Restorantiin beena hin deemna.